Nabira fagate. Guys, tap tap kora asirratti. Tap tap share. Tap tap share. Dororin jalato nadandani najala chunke sahangami Nandororin ililito nadandani. No one knows the secret. Tap tap kura tap tap kura nago. Tap tap. Jimmy Tilan. Dili khun dino sirrati nanja ame. Dili khun dino sirrati nanja ame. Tanto kalbi nukutu garuma siti jalalti tun Allah fala goitati. Ati lakistus yom wasidifti amma onne siti sifirtuti. Ya sorati dupatume jalala cecin kabame adisi mutiame arras wala amarat sore kam tata sol ke marachina hot Ajatta. sol ke marachina anje umolilole Marachina bu haman sa amaratu. Ar-rasulan bira indemini. Malif تتقوي. لا الكوني تكستي نوسي نفسولا مراتوني ليزيتو. هذا جبا. ay khaysa wana tarbo yom bayo malna mem إبسانا قاعدة كاتي. fayyara wallahi mali jirtati أمان كان يدوغا. reefun tan essa jirtasi أمان ريفو سيني لبو. jara khenyam مالي تتقوي. ما تدري كمان تجرا موج. sol marachinu jala fudu مالف برو. no إبسا. manjet ya bona di sana ajandan berbadu nak tenergin arab syata kundan dulu higa milyon tung kawam tefte sih jara kaya kawam tefte saat nan ungot udah di sola maratu لكن جرا وانا ما في مرة قلنا عم تدوغا ربي. وجوم بربادي وانا قدر دي. mal bakana bodare لا تسين جدي ولا جدي. أتي جنان كأوي ولا إنتان جفونا أبو بك accept نقول.
Garuu har'a suuraan dhufuu qaba. Qophiitu jira maal taatanii boo. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Abbaa achi saayilantii godhii maal abboo kun dadhabanii asii erganii. Deemee immoo qabadhu. Maalum taa'ee ija keessa si ilaalan maal ta'an qaba. Qabadhuu kana. An firan qabu. Ani illee firaan qabu gooftaana. Aannan mana dhaggeeffadhu. Soore. Soole eessa jiraate eessa jiraata? Biyya duutiif dulluun kun turre jira. Lameen. Jara keenya walmaddi jiranii si jara keenya isaan lameen soole wajjii walmaddi jiranii. Adda baafnu. Maal ta'e nu baasta? Walmaddi jirta moo eessa jirtaati? Ijoollee maannoo eenyuun maqaan isaa ibsaan taaptaabii nu caaluun qabu ishee qawwee dubbiin eelaa balleessaa akka dhugaa rabbii dibattaa'ee ibsaan. Soole eessa raase eessa raa miyyoo komantiin isinatti haase? Hidhiin dibattaa'eeti. Hindi baddu wallaahi. Lakkiin dibatta rabbii diimaa. Wallaahi hindi baddu akkanuma bakka ifaa kana qayyaraa olus ammoo. Amma bareeda. Homaan jedhe. Hoggan akkana godhe ammoo. Amma ammoo hidhiin kee hin ta'e. Ifaadhaa bara. Namni hidhii dibattaa jaamaan hin beeku hidhii tana waa. Loo. Mee koyamma. Maal taata? Akkamitti nu caalu? Hin dibattan gaasanii akkatti dibatan isin garsiisne isin dibatu wallaahi. Innaa ibsa maal jena maal jettee? Soole eessa jiraate eessa jiraattaa? Biyya duutiif dullumtiin jirre jiraanna nu lameenu. Awwaaz bii laaqin gaawwanaan isin jiru dhagee. Maalan dubbii laaqare? Sirruman sitti maaroo? Jara keenya naa barreessa soolessa. Yoom wal eegalan si jarri kun? Maa inaaf ta'e ati naan galle? Namni nama. Jara keenya kana wayya. Kana wayyo. Hidhiitii sanaa diimtuu bara. Kuyyoo. Mana keenyaan tajan. Soolan Dubaay jira. Ishiin soolan Dubaay jira ishiin eessa? Bittan ijoollee miyuutii godhamee irra miyuutii ta'uu qabu kan. Namoonni isaanii jara keenya. Maal jettaa ibsa? Dubaay jira. Baadiyyaa jiranii. Annamoo soolan Keeniyaa jira. Maal reeyoo akkas ta'e sata wal arganiiti. Simbaan laaf is the milk badnoo is the drink itti faranjiin dhageesse. Qoyimee fiditariin tokkotti godhamee waan gochatti fiditarii malee taa'e. Aboo miyyoon tun muculaaqaa waan namni jiru dhageessu miyyoon sana Haala kan baafee jetta maal jettan natti nama dhaaboo dhayi dubbadhu sooretti jedhi dubbadhu gaafa dubbattu. Anachi haasofti maatti beekaa. Amma baaq jettuu kuttee miyyoo. Kunimmoo bicaa nama godha. Maal jette ibsaa ibsulee? Dubrummaa qabdaa? Dhugaa. Santaatu sooloo sidiiseetiin jira bakka. Abaabaa ofur namni gaddaa. Abaabaa ofur shi jara keenya. An santaatu sooloo sidiisee bakka. Waliin taanu. On qabaachuu baadhee hoo? Yoo qabaachuu baatte wal taanu. Bakkeedhaan qaba. Yoo qabaatte ulfaadhu jabeessi soolootti illee kanneen. Naa fudhatu. Eenyu kan ol kaayara? Inni yaa fudhatu. Haa fudhatu Mee dhugumatti wal jaalattamu miidiyaadhaa rabbashuuf. Kam sitti fakkaata si? Asitti fakkaate fudhadhu. Maaliif kanatti fakkaate fudha waan sirraan Qabee. No, light ta'uu dandeessu. Naa himi. Maal si himu? Dhugatti wal jaalattamu miidiyaadhaa ajandaa godhachuuf. Ani maalan beeka wannoo wayinaa erga irra dhugumatti wal jaalanne ta'uu didan duratti qoosassee kuni maajikiidha beektaa maajikiidha gaafa galabbattu suura ofirraa qaba. Mee galabate. Galabate. Waatte? Galabate. Galabbatu lakki kanaan galabbatu. Isuma birattan galabbata. Akkana godhi galabate gaa hin beekaa bara. Hareef na bira ga'uu isaati mucaa birattan galabbata. Isaan naa erga siin jedha abbo maal taate kunoo akkasitti on sitti argisiise hin ga'u. It's hard. Garuu gaafa galabbatamu suura of keessaa qabu.
Anna arska beeta. Matuma kee rosi wayyaa kana firra halaa kafin kaayee. Ati inni suuratti maaltu dhibu? Maali hiyyaati? Natti arte fuudhiste busoora nafseete moo? Hoggaate akkana hoggootu nan haara maaliif? Awwa rabbii sun silaa dhugaa waan ansin jala geeggaa mana naarsini. Excuse me? Okay. Okay. Bakka firaati dhisi. Ama dhugumatti. Anteetiif maatii qabdayyuudhaatii eessa dhaqanii? Eenyuun? Tiiba. Wayi namoota yeroo maatiin kiyya naa du'e malee naa dirmatu hin beeku. Qoomee laayitii mobaayilaa natti ife. Yoo sumooyi dhufu? Kurufee. Simbaan. Sooliin egaa wal bartanii akkamiin keessa wal dhuftanii akkamitti isa moo siitu dura bilbila gaafate. Isa dura na gaafate. TikTok maan immoo san dura Facebookaa wal beektan. Isaan duraan soolan ni beekaa inni garuu nan beeku ani TikTok erga fayyadamuu jalqabe waggaan kun ni bara. TikTok osoo waggaa guutuun kuma dhibbaa fa'i seente. Garuu waggaa hedduudhaaf soolan ni fayyadama ani soolan hedduu hordofaa jiru. Okay durumaan isa hordofaa turte jechuudha. Ani isa hordofa duratti meechaadha. Garuu erga nani akkasitti dhufee booda inni kan na waliin walitti dubbachuu jalqabe. Okay. Asuma akka dingataa geema walitti argattanii wal bartan malee barumsi keessan akkamii jechuu barbaadde? Waggaa dura wal bartan. Keenyaa mana kiyya eenyutu jira seete guyyaa sanii artist Daagin faan beekta? Hin beekne. Artist Daagin faa Muhammad bin Abdaziraa faa waan akkasitti jira mana kiyya guyyaa sanii akkumsaan artist Daagin soolan argee soolan minaamin jedha wakabaa kaasee waame. Dhufee akka. Naannatti maalatti mare. Okay. Achirra wal agartanii wal dubbiftan. Ati san dura akka laalaa jirtu isa hordofaa turte hordofaa isaa akka taatanatti himtee jirta galatoonni. Garuu nan hordofa malee kaani kana san hin jenneen. Okay. Eenyu dura dubbisanii? TikTokiin. Isaan na dubbise. Hin soobin isa sinan gaafata. Rabbi fidi maal fidu rabbi ani saba hin beeku. Maal jee tuqaadha ergeemoo mallattoo tuqaa ergeemoo harka sana ergeemoo haay jeemoo. Fididhaaf dubbachuu jalqabneeti. Maaliif gastii dhumarratti malee sooree ani yeroo baay'ee sin hordofa garuu na sodaadha. Na sodaadha midhaan naan jedhu. Okay. Wanni hoo? Inni maattu akkas hin jee situ dubbate jechuudha. Si sodaadha midhaan naan ni maa sun sodaatanii jedhe. Oh my God. Garuu atuu isa hordofaa turte inni guyyaa tokko si ergee keessa wayii kana bar jaalalatan jechuun keessa namaa kana rabbiin kaabeeta. Hogguma takkatti atis akka inni si dubbisu fedhaa turte gaa. Fakkeenyaaf nama tokko akka ati amma na dubbiftuuf ati amma akka nan si dubbisuu barbaadde karaa naa banuu dandeessa ammumaa jechuudha. Ibsaa koo lubbiyyee ibsiyyee jettee axagaagiitii kiyya yoo bareechitee si dhiyaachuu danda'a. Siituu filingii san godhee fiigaa. Ana bira immoo maaltu akka jiru beektaa ibsa. Osumaan fedha keeyyuu qabaadhee amma baasee sitti hin argisiisu. Osumaan barbaadu akka nama hin barbaadinii ta'a. Garuu ati meebi waanuma taateen na hubattee dammoo ati fedha koo qabaattee ati xaafii wayii naantineetti taanaan ittiin fufaa. Okay. Malee akkasitti sin agarsiifne jechuudha. Ani hin argisiifne. Akkamis sirraa beekaree miira kamiin sirraa beekasitti dhiyaate? Tunis waan biraati barama ishee. Intiniidha bilbila wal jijjiirree haala TikTokiin beekuyyuu ani haala TikTokii akkanatti akkasumas jechaadha. Kana jennee bilbila wal jijjiirtan. Okay. Galatoomi akkaataa itti wal bartaniin gaafachaa jira. Gaafin itti aantu immoo namni kun egaa wal janaa wal dubbisaa akka ajaa'iba wajjii haasawaa. Kana keessa maal koonarraa jaalattee maal keessarraa jaaladhe jee yeroo hedduu sitti himaa ture mee waan inni sirraa jaalatte san. Haroof qabii bro. No, I'm normal by the way. Normaalidhaan guys maal just for fun. Maal sirraa jaalatte waa hunda koo jaalataa yaa'u akkanatti miti jechaadha. Inni akkasitti. Sabboonummaa isaa jaaladha. Turamti bakka yeroo baay'ee kondiishiniin inni gaggeessu natti ture. Isarra immoo qulqulluudha sooran jechuun yeroo baay'ee dubbii akkumatti dhufetti dubbatan nu baatu maal hin jedhu garuu mayyuu garaa keessaan qabu isa isaa.
yeroo baay'ee hordofaa gatiin tureef simpilii nan intineedhaan nan hubadha. Kun waan ati isarraa jaalatte jechuudha. Yaa Waan biraa bakka sabboonummaa isaa amala dhugaa dubbachuu isaa nama dhugaa dubbatuu isaa kana bakka. Inni garuu waan sinjee tokko jira. Amala dhiiraa waan hin beekuu fi bar wanni kee kun tuna tuna jaa. Uumama akkuma maras jaalata ta'ee keessaa waan sitti himu qaba. Sitti himne moo maal jettee? waa mara kee akkuma si jaalate eegatee garuu yeroo baay'ee waan inni si dhaadu takka qaba. Waan san keessaa nutti himuu dandeessaa karaa. Fakkeenyaaf Fakkeenya bara maarreen kee ni bareedaa. Bar maarreen teetuni. Bar boqoon teetuni. Bar ilkeen teetuni. Bar hoggan akkas ilaalu bar yeroo hedduu. Ni jira bakka amma tokko wallaahi daabbaan kee. caala jaalata jechuu barbaaddeeti. Yaa daabbaan kee natti tola bar jaan uumama doongarii. Yeroo baay'ee hidhii kiyya jaalata. Hidhii ta'e jaalata. Ani hidhii kee jaalata. Anu jeen jira. Ana ma yoon akkatti maaltu sooree raasii bareedoo naan jette fuula xiqqaachuu kee kanaan na bareeda. Fuula xiqqaachuu kee jaaladhee jira. Yaa inni garuu hidhii kiyya taansee ija kiyya jaala. Yeroo baay'ee ija kee naan jedha. Ijallee. Bakka. Okay. Yeroo baay'ee ka inni gaafa dura ol bartan sirba inni gaa hogguma ol baran kana sirba kana si gaabbazee fa'aa si afeeree waliin jedhan. Sirba si afeeree inni siin jesan keessaa mee tokko nutti. Sooretti sirba sooretti jedha. Soore. Soore. Ililii daawwatanii koofnee soore. Oh my god. Kuni sirbuma jaalalaa maqaa keetti walirra deemu si argee. Bakka waan xaaraa dhageeffatan. Waan ajaa'ibaa seenaa ajaa'ibaa qabda gaa. Ati hoo maal affeertame? Inni gaa sooree ta'uu siin jesse affeere ati hoo maal affeere? Sirba maal jedhamudha? Sirba naana hin naarifatu. Maal jedhaman qoy. Nahina bilmadhu maaloo yaa gaaddisaa kiyya sheeta birraa. Qoy maaloo nan banaa silaa ta'e. Mee hayyee. Bashannanaa koo. Okay. Gaafii biraa? Yaa gaafii biraa qaba. Atis gaama nama sooshaal miidiyaati innis nama sooshaal miidiyaati. Nama sooshaal miidiyaa kuni waan itti walii galu qaba. Sigalee waadaa walii seenuu qabaa. Jaalala iddoo godhu walitti dhufa namni tokko waadaa walii seena. Maal waadaa walii galtan garuu? Waa'ee maali waadaa waan walii galle sitti hima moore? Maal rakkoo qaba yoo nutti himti? Maafan hima maal waadaa waadha? Walla guddi. Nan dhiisin sin dhiisudha moo? Okay. Miidiyaa gubbaa hojjete amma fakkeenyaaf ati nama miidiyaati innis nama miidiyaati akkaataa miidiyaa kanarraa bakka sana sirraan jaaladhu fa'aa bakka sana sirraa jaaladhaa bakka ati yoo nanaa fa'aa waan waliin jettan fa'aa kana hin qabdanii. Inni jira kuni personaal kee waan dhuunfaa ta'e wayiiti kaafu. Amma dhufeef jira bakka personaal jee bakka personaal egaa. Namoonni hedduun warroonni miidiyaa kuni keessumaan jaalateen ol hin baasin irratti waliin rakkamne xiqqashu akka namni agarre. Sooshaal miidiyaa irratti akkamitti jaalalli keessan ba'e jechaa jirta? Yaa. Okay, gaafii bareeda. Sooshaal miidiyaa irratti jaalala keenya ibsuu fedha hin qabnu anis innis garuu gidduutti wallollee turre. Dubbii kaasisii galee gastiirra isa biran ture waan akkasiiti. Dubbii kaasee namni walitti nu araarse waan akkasiiti. Achumaan ijoolleen qabatanii sooree soolan waan jedhamu wayii intineedhaanii nugee geema waliin taphannee qixaatii waayee akkas intineedhu tokko qaxxaane sanii itti fufaa dhufu. Already beekamee na tunne. Fakkeenyaaf
Ayyoo ati jaalalleetti yataatee namni kiisingii si godhe as jala jiraadhee har'aan if nyaadhaan. Wallaahi. Giiftiidhaani? Ati immoo Kiisiin nama hunda dhungadhu kaan amma fakkeenyaaf ati nama amma giftii jettu maaltu natti dhagahame? Kana faana akkamiin laata? dhuga. Ani kiisiingii nama hunda dhungadhu boqoo kiyyan itti kennaa ammoo namni kiisiingii naa kennuu jiraate ergite. Gaafa kiisiingii kan soolan gaafa taatu duwwaa dhungadha. Kan sanaan achi Mee namni biraa giftii dhungoo kan naaf himee dhungoo itti kanname? Dhungoo itti kanna? Dandeen achi namaa jechuudha. Dhungoo itti kanna? Dhungoo itti kanna? so akkasii iyyaadiin nuti waliin dhabnu waan sooshaal miidiyaa irratti. Abaaboo ofirra guddaa. Ijoollee abaaboon guuttanii warri mana fuulduraa. Dhungoo itti kannaadhaa? Namni 600 meeqas ta'e abaaboo namni tokko hin jiru safuu miti. Nama 800 hin taane nama tokko qofa akkamii? Maal akka Nama biraa abaaboo. Dhungoodhaan naannoo siddanii maaliif dhungatu siddansi? Ibsa. Ayhoon amma koonaa taane bilaa sammuu naa dabbatantu badaam. Sabaaf? Gaafii xumurtee fixatte. Gaafii irraa macarashaa. Rabbi galanni kee hin badi. Gaafii macarasaa ta'uu isaati keeshee. Gaafii macarashaa lama. Gize keessa wajji haasottan audiyoo moo viidiyoo? Audiyoos ni haasu. Akkuma haalli koondishiniin nuti toletti. Viidiyoo haasottan. Sa'a meeqa fa'aa haasottan? Maal amma mucaan kun maal si dhibe? Ara dhiisaa. Taarikii qaba. Dhiisaa rammee kana isaa barbaachisa. Maal si dhibe? Egaa sa'aatii hagamii akkan dubbadhullee sittanii maal jechuudha. Jechuun manatti himuu jirtaa bara. Maal intarbii egaa godhutti? Waan irraa barachuu barbaaddu wayii irraa baratta malee sa'aatii hagamii akka aga feete dubbatta. Haga sitti tole dubbatta. Haga dubbachuu qabdu dubbatta. Waan taate tokko. Okay. Mee amalaan ala sooloo irraa maaltu sitti tole? Amalaan ala. Maaltu natti qoyi maali lafan godhadhe. Okay. Ayi sooree kiyya qashtii kiyya dhugaa. Na waraabin ammoo wanni beekamillee kan jiran. Dhaabbata isaa. Abiif dheerina laalmee tirka gaxanaa dhugaa rabbi sii kana amma gisee sadii dacha'ee ta'u uumama sooree. Mana raajii godhe amma waa'ee isaa haasa'uusi waan isaatis gaafate. Gubuudhaatiin taatu baay'ee. Okay, waa'ee isaa haasa'u. Fakkeenyaaf fudhadhe maarree sii sadii taasoo lamaan taate immoo. Iyyoon tun nama na aarsuuf deemtaa beekta soota. Wallaa gixximsi godha beekadhu. Maal gixximna goota? Dhaabbina isaa, okay dhaabbina isaa itti murteessu. Maaltu na keessa laaquu fidireeti? Jaala dheeraadha. Isee sadii si ta'a. Bakka 12 haa ta'u amma bira dabreessan. Lammaffaa. Eshi dubbiinsaa. Innaa dammoo soban beeku. Akkamsi jiru. Uumaa garaati. Qaqqabadhaatti foloo godha. Nama dhiisaa jira. Okay. Dubbii soban beeku. Akaadii isarraan sii baana. Waa'ee akaadii isaa amala. Gosa akaadii keessaa gosa tokko kunillee maal ta'a? Okay. Amalli gosa. Eeka. Amalli isaa barbaqaa haaluma amala isaatii waliin reefu hin jettu. Dhaabbata isaa sin jedhe qashtii hoo maal taate? Haala ittiin tarkaanfatu tarkaaffii isaa tokkichi ati gisee 10 tarkaanfatta. Gisumta akka dhaqqaba bootaa dhaqqabu barbaada. Okay. Gaafii lammaffaa. Sii ta'uu dideetii ishee. Gaafii lammaffaa. Osoo sooloon kun sirratti fuudhee maal goota? Osoo inni sirratti fuudhee maal goota? Fuudhu kana qashtii isheeta kana. Osoo fuudhee bakka fuudhee bara dhumatti. Osoo taarikeessa kana akkanatti xaarmusii kanaan gadi dha'uun fuudhu. Fuudhee bakka kun gaafii macarashaati. Fuudhee chi godhee jira sirratti. Keessatti ani osoo wanna jedhu gaabbii yookiin mamii hin jiru na bira osoo kee achumatti balleeffadhu osoo ilaalande. Ammaan ta'ee fuudhan lammataan irratti maal jedha jool kun? Chiks irratti godhee bara akkam gootaa? Chiitiin godhu mucaan. Chiitiin godhu wanna hunda nan kennaaf maal chiitu godha waan barbaadu hunda na biratti argata. Chiit maal irraa godha? Chiit irraa maal godha mucaan? Chiitu godha. Giddiidhaan chiitii godhu. Ati waa'ee amala dhiiraa narra beektaa? Deema boo ati yaada dhiira likiskisiidha kaasoo la likiskisii miti. Dhiiraan irra beektaa. Intal kas akkasuma mucaan. Eenyuun likiskisaa dan boocaame likiskisiin si kaa dhiirarraa akkatu buutee
Qabataan nana rabbi. Yo dhaggeeffadhu waan booda sitti dhufuu taa'u ammaan tan yoo narraaf Dhaggeeffadhu qoy umayyuu naan hin jedhin ammaatii ibsa. Chiitiin godhu bakka maal goota irra darbi gaafii biraa gaafadhu chiitiin godhu mucaan. yoo godhe hoo Yoo biloo taarikii hin mucaan afaan Oromoon dubbadhaati ibsa yoo biloo taarikii hin bakka hin jiru. okay kana egaa kas ta'e diddee akka ti deeftuu sitti maraggeeffadhu sooloon sirratti chiigaa godhu moo haaduu Haaduu araati dibbinni maal ijoollee kun chiik sirratti haa godhu moo haaduudha keessaa filadhu Chiitis hin godhusi hin du'usi. keessaa filadhu gaa Maaf filadha. kun dirqama jiru bakka kana keessaa filachuun Ani dirqamni bobara dhumaati moo maal jechuudha? wayyoo hagam takka keessa jaalattuun laala jeetii arga Toolan du'ee gooftaa waan maal itti nafa maal taatu chiitii yoon irratti godhes immoo anatu hataati hin ta'u kaan balachaan hin ta'u chiitis hin godhu mucaan nadhiis immoo okay chiik sirratti haa godhu moo haaduu siin jee chiigaa godhu Waan jedhe abboo maaduu abboo xalaan isaa ati Alright, bakka deebistee jirta dhiisi. Namni nama jaalatu jara keenya akkana. Maal hin deebiseen? Wanni ati deebite du'uu mannaa yoo chiiksan godhe anumatti hafa deebi'eeti si. No. Bakka dhaqan dhaqanis deebi'uun hin jiru. Hin jiru ani kiis godhas hin jennee. Hin du'as hin jenne. Akkame? Laalo adda baas chiik yoo ka godhu ta'e fi yoo du'e chiik godhoo yemmuu du'oo yennaan lakki yoo du'e eenyutti na fa'aatte of course eenyutti hafta. Yoo nama jaalattee dogoggora laadha nama sirra maal isa raawwatu fa'itaa soore. Dogoggora isaa san fudhachuu fi dogoggora isaa si fudhatee sirreeffachuu namni nama jaalatu akkana namni nama jaalatu waa inni balleessa sanii rakkoon qabu nin sirreessa fi jedhee amanuudha. Amma dhalaa gariitu chiik sirratti godhuu yemmuu du'oo haa du'u jaal. Soo namni sun nama hin jaalannee beekatu anamma waa sirraa hubachaa jira sii galee deebisaa bareedaa deebiste garuu ni sodaatte chiikita akka namni dhalaa biraa namarratti of dhala'uun hin jaalatan hedduu takka. Qoy si jammar waa'ee chiitii waa'ee du'aa eenyudhaati waa'ee akkasii dubbattu maal jechuudha gaafii qabame Balaa tasaa osoo sitti uumamtee dhaabatu balaa tasarraan si gaafachuu jira. balaan tasaa chiitii nama gochisiisu maaltu jira daraa rabbiiti. Taatee sirratti balaa tasaa jama amma yoo sirratti toloon chi godhee sirratti balaa tasaa uume jetti. Mucaan maal afaan Oromootiin dubbadheebsaa daraa rabbii na hubadhu. Lakki ol jala dhaabbannu. Lakki ol hin danqarru gurbaa irra darbi bakka gaafii bilaa gaafadhu. Okay. Gaafii lammaffaa. Sooloon. Soola rakkatee haadha kun isaa ajjeesisa. Inni sodaatte wallaa dhiisaa hin gaafadhu wallaa. Dhumaa inni gaafatu waan barbaadde Inni gaafatu. sodaatte gaafii inni sodaatte. Amma reefuun tan akka jettetti yoo parsantaan himisiin jee jaalalasiif isa iddoo jirtu akkam jettee siimoo isaa irra jaalata. Maatte? Parsantaan himi yoo siin jee akkam jettee naa himta jaalala teessan lameen siimoo isaatu irra jaalala tanaaf xiqqamaa jira. Nammoo kana immoo akkamitti adda baasu reetaa? Ani nan jaaladha indee. Maal godhina? Ani nan jaaladhaan beeku. Dhalataa wanni jedhu sana isaaf rabbi tokkicha beekaan hin beeku garuu ni jaaladha. Waan ofii dhufte qo'e waan ofii. Kan dubartii ta'eetiin jedhe na wallaalte moo maal inni maqaa dhiiraatiin kana waan ta'u. Hadda ibsa jiramee dhufe akkam maashaallah. Ibsaayyee guddataa harta akkam. Atis maal naa ta'e jettu ati mee na dhiiseerra. Sila maal jette viidiyoo hojjette sheerna godhan maal warri kaayiroo hundi ka dhibamuuf maal inni dhibee wannootiin qabame si fakkaate warri kaayiroo hundi nukkubsata amma jedha. Daa duruttuu sheersana godhan. Wallaa sheernata godhan waan laal waan ibsaan isiniin jedhan jedhanii. Wallaahi nan irraan fadhe ganaa atis dhukkuba gaama. Laa ilaaha ilal ummata numa Ofi garuu alhamdulillah maqaan kiyya keessan kenne yaa gadhammaa dhageeffadhee maqaan kiyya hin jiru inuma cadhise. Maal ati wanni akkasitti keessa nu bubbuuftuuf maal inni? Jechiin akkan dhukkubnee booda akkanattaniitii jeeti bar massaqa qaalaa. Fayyee amma maal godhu jechuun bira keetti ati. Sooloo gaa sooratti sooloo wajji maaltu jira isaan lameen dura koo qabdu maaliif tana dura wal lolanii wanni irratti wal lolan suni ganaa gaafii naa gaafachuu dhuftee calawu jettee bar nuyi.
Intervii godhaarta. yaa Wal dhabanii addaan bayanii maa? dhiyoon tana wal dhabanii wal taraarsan Eega wal dhaban ati maal mana hiyyan fitin soolaanuu singilii jira. nama tokko fiti mee nama tokko fiti Maal mana hiyyan fitin eega wal dhaban? bakka jarri waliif amantaa hedduu qaba hedduu wal amana Jaalala wayii jidduu jiraatitti argaanu waan akkas akkasiisan. eeban hamatamaan kara jiraa jan Gastiin jirru barqaalii koo. hamatamaan kara jiraa jan welcome bro Fayyuma ibsa. Olokoom, lubbukoom. Fiqirii koo, dammallaashi koo. Oko akkam waan ofii. Jirta dudda koo, lubbuu koo, my body lotion. Bakka itti taphadhaa isheen booda dhufa maannoo sa'aatii maannoo mindin no. Ay, asirratti sooloo koo maalii godhan malee maal balleessan dee? Hin cufe wannoon maannoo. Ara dubbadhaadha. Dhugaa rabbi maqaan needhaaf. Chaarjarii koo cufe. Waan ofii akkasitti na waamina mana koo diigaa jirta waan ofii. Qoy sanii miti bar sa'aatii meeqa guutuu ibsaa waliin ta'attu chaarjariin hin cufne amma sooloon seennaan chaarjariin cufe. Naa gaafadhu. Isaa fi wanti dhuguma cufuudha. Kalas an dhiise bakka dhiise kalas. Ibsaa koo ka ibsaa kun hin qorraa ammoo ka sooloon bareedu. Qorra ka isaa. amma jara lameen wal jaalatu duu maal godhi seen taate maaliif si barbaachisa Ati hoo ati maal goota jala intervii godhaa jirtaa bara ati maal balleessa. yaa intarbiin godhaa jira wallaa waan biraa takka godhaan jironi Taadaati namni tokko osoo wal fuudhee wal bira gahee ilmoo dhalfatiin silaa malaal ilmoo dhalfatanii achirraa kaaftee jaalalli keessan sooloo dheeradhaa sin jetti ati dhugumaan dheeradhaa mee kee dhaabbatu sooloo kee mee kee dhaabbatu Keessi dhaabbateen. Anshin na jettu bichaan godhaan ibsa. okay rakkoon qabu sooloo kee booji'ame bakka mucaa wallaahi. Wallagga goota tokko dhabdee jirti bakka ija kana. mee'uus qo'a mee gaafii siirreefu gaggaafadhe takka akka dhugaataa tana dabaafadha sooloo Irra deebiteen gaafatiin gaafii. dura isaan na dubbiseet ati akka ishii dura dubbifte fitte amantaa maaltu akka ishii dubbiftu si goggode Akkuma isheen jalqaba dhufteeni namni hin baay'ate beekte namni ishii ilaalu baay'ate kuma tokko akkas fattaa'ee ilaalaa beekte isa booda hiriyyaan koo yooniin illee ture wal caccabsina turre barsiisaan beektaa barsiisaan irree achi ture na yooni intala kana nan nyaadhaan jedhe puu jedhe yooni kana eessaa argatta corofee maratu achi taa'ee eegaa jira minamne puu nan nyaadhaan jedhe anis iddilii koo yaala ati iddilii kee yaalii na itti yooni akkamitti si jalaa yaadee ittoofi akkamitti si jalaa itti hafeessi nutti himi yaa isa booddee gaazitiirra gallee maqaa barsiisaa fukaraan ishee dubbisu na beekta gaa afaan barsiisaa jidduu seenaa isa booda utuma jennu carraa mana argadheetti fayyadamee mandu dubbisee isa booddee keessaan haay manaamne barreessee fi naa deebistee haasa'uu qabne akkasuma okay ishiin naa himuu didde bilbila naa ergennaan eenyu dura bilbila naa ergi jeen aan alright si jeen reefun tana jettee jirti gaa yeroo baay'ee inni hidhitee natti tolaa ja'a dhugaadha dubbiin tun hidhishee Hidhii baay'ee baay'ee ga'anii isaan aadaa fagaatan kaadneef soorra kodhiyoo jirta si'eessuma mabar yeroo hunda. haadha baatee sabbari wallaahi lazii dubbiin dubbii jajjabdu Naa dhiiseera bakka. Waan hidhii ga'ameen isa guyyaa dalleeyaan. hidhishee fi ija isheen jaalladha ibsa. oh my god inuman kijiban jechu dhugaachuun akkana jaalata ishiin garuu himi annaani fuula keetirraa umanan jaaladha jettu nutti himuu dhiifte dheerina nuun jetti
yeroo hedduu mee dhaabbatu siin jettu. Waa hunda isaa siin jedhe silaa waa hunda isaa jennaan lama tokko lama Waa dha'ee hundan filattu kaayoo mataa illee bara maqaama isaa keessaa jechuun eessasitti tolaa maalirraa jaalatte isarraa odoo sin jedhanii kuma muraasa himta. Nama ibsaa irraa maal jaalatte naan jedhan rifeensuma isaa luuncaa kana qofan jedha bas. Haadha faata irraa maal jaalatte naan jettan nama filtar mashiin bira keessa kan. Guys, daftaf godhaa isin filtara isii furra waan filtara nala waan biraa waan irraa jaalattuun qabduan. Guys, sirriitti taaptaa godha. Sirriitti taaptaa godha. Waan biraa waan sirraa jaalladhu haadha faata yoo akkatti dhugaa himanii daabbaa ishii jaalladhu. Insasoo waan. Haadha faata maasim jettisi siin taane dubbiin daabbaa nu. Ibsaa danda'uudha ka. Waan ati gaffidde danda'uudha bar. Yaa. Isolo. Haadha Mee kanun dho'isne ati kanun dho'isne waan ishiin jettu waan ishiin yeroo baay'ee sirraan jaaladha isin jettu nutti himuu dandeessaa? na jaalachuu ishee malee kana keen jaalladha na jetteen beektu. Ija kanaan cunqurfamtee jirta jechuudha. Dhiibbaa guddaa sirra gaggeeffamaa jira. Sila haadha faatee bira dhufteetiin laalkaa. waaqaa daraara Osoo Afaan billiitiin haadha faatee namatti fi afaan ibsaa jalaa waaqayyo namaa baasu gasooree danda'u. ani dhugaa akkamitti ati waan irraa jaalatu dhabda mucaa kana bara akkanuma laaltee asumaa ol bichaayyuu waa hedduu irraa himuu dandeessaa bara. Rakkoon shamarran kennaa kanaa bara. Gaafin tun gaafii sooreeti ishi sooree deebisi. Moo yennee kaanee deebiftaa deebisin akkasitti intarviin ta'iyyoo si moo yateena. Inni jara keenya puus godha lamaan baay'ata. Inni maal jeessi yaamaa ati maal jettee yaamti? Keessaan miseenjeraan. muchoo waliin jenna nulatti Innis michuma jaa? Michuu miti buchoo. 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 Atis buchoo jettaan innis buchoo waliin jettan? sometimes buchoo sometimes lubbu Dhiisaa koo galatoo mangistii koo. Dhiisaa koo nama godhata. Deemaa akkuma lamaan gaa jara keenya wal gargaara. Guys, warri mana kiyyaa namni dhibbi sadii sila raftanii miti maashaallah hirrima gaarii sine haa ta'u malee inshaallah hin dammaqina sa'a saddeet wali qaba rafaa. Haadha faata duuba amma isaan buchoo waliin jenne maal jeetis si amareen? garuu namni taaptaa Hookoo naan jedhu. Honkoo. Taaphaas warra siifaa biirree jabaa. Garuu jarri walirraa deema. Walirraa deema. Anaafati hoo. xaarrameetta Kophee banaa fi kophee cufaa taate gaa dubbiin naafsi. Akkamiin wal mukaa kaa'anii Ati bar gizee teettu laal teessuma kana gizee teettu waa jala kaayitaa akka ol dhiyaattu. filtara qayyarte. Filtara miti ifa jijjiirama wanna ta'eeti ati laal gizee teettu waa jala kaayiti akka ol sixxutti taayi. Okay, yeah. Amma waliin qaxxaanne? Muluma bar kaameraa jala gattarte bar lafee kiyya maal taate. Oy zoom godhee kan akkana godha. Akkatti waa. Ayyuu kunoo amma waan jettu agatte masan ol si qaarta. Okay, yeah. Namni gari sol akkati suuraa keessa walirra mul'isee TikTok kanarra oofaa views ittiin naggadan. Maaltu isinitti dhaga'ama? Jaalala namaati kaa. Ajaanu jaallataniif akkana godhu edee yaada. Yaa walirraa bareeddanis beeka. Achuma yoom wal fuudhanillee gaafadhu guyyaa sargiillee baruu qabna kaa eega goone lafeetis. No guyyaa saggiitiin. Reefuun tana kisingii sooloo malee dhunga godhatti. Ishiin dhugumatti ati eega wal jaalala walitti himattanii booda siittuu akka hin dhunganne jee immoo maaliif akkana jettee akkamiin dubbiin kun? Amma fooloo nama hundarraa kaafachuu qabdi yoo dhugaan si jaalatta. Leani moja marte mola lolete naqu abe Akkamitti nama osoo ibsaa jaaladhee nama hundarraa hin kaafadha waan ibsaan taane. Akkame? Osoo si jaaladhee nama hundarraa fooloo ni kaafadha si qofa fooloo godha jechuudha. Maal jechuudha? Yaa fooloon kee sooloo malee nama tokkotti hafuu qabu. Kaisaatis akkas. Ansan jedheeni bara. Nama baay'ee jaallannutu jira kaa ibsa amma sinillee jirtu atillee ati faate illee akkasuma hiriyoonni keenya baay'ee jiru beekte.
yaa kun murtee Isaan faana wal qabu. haati faatee adda isin diigu murtee kanaaf argee jira. Asaan nama waliin hin murteessine yaa ibsa. Bismillaahi. Ana amma bara 2023 ashitti fi Hamzaa wal arganiiti TikTok kanatti itti wal milkaanii bultii ooyituu fi gaa'ela bareedaa raatti jiraachaa jira. Isin dhuguma akkasitti illee 2025 kana keessatti illee warra akkasitti immoo 24 kana keessa warra akkasitti murteessu. Iskiriinii bilbilaa taphtaaf godhaa. Uummata hin dubbattanii isin keessaa. Maattaa. Waan jettee nageenye haati faatee jaasaa turte Haadha nageenye. faatee boksiin siraa callisime. 2024 keessatti kabajamoo jaalatamtoota Ashittii fi Hamzaa Haajii itti wal milkaanii ittiin wal janaajalanii ittiin wal argatanii asirras sanaaf ataan uummatas godhanii osoo uummanni piraankiidha jedhu gaa'ela bareedattiin bultii ho'ituu keessa. Isin akkasuma immoo piraankiidha dubbiin tun sirriitti hagamta wal fuunaa karoora kaattanii qabdanii. Ishii deebisa moo ana deebisa ibsa. Wal gargaaraa deebisa. Si deebisuu qabaa dhimmi fuudhaa si laallata. Ati deebisisoodha. Yaa gara fuulduraatti itti yaadaa jirra ibsa. Barri Muhammadu Mamaraattu yeroo baay'ee nan argaami wanni amma ishiin isaan deebisattuu fi aangoo fuudhaaf hayyamamaa ta'uudhaa harkaa qabu Muhammadoo. Yoo Muhammadoo waxxaree isin fuudhaan barbaadu jireenya kana jeeni ishilleen amma naan mijjatu ta'een hayyamuu isaa afaan qabu kun saniif isa dabarsita laala. Takkaa sooran yoom na fuuta sin jettee si gaafatte. Isaa koo galatoomi. Yoom na fuutaa jette si gaafatte. No, nan gaafa. Muna dhiisaa. Hin dubbatu. Abboota akkaan hin gaafanne siin jedhe mucaan hin dhageessu. Hin dhaga'u. Ati maaliif hin gaafatin? Ani isa jaalachuu waan natti mul'ate malee fuudheeruma amma wayii tasaa eeggatee dhufu wanni hundu. Yoom wal agarraa'u? Sun immoo gaafiidhaan miti gaafii halkanii guyyaati. Yoom wal agarraamu? Yoom wal agarraan bar gaafii warra wal jaalate yeroo ammaa kanaati bar yoom wal agarra osoo guma guyyaa takka wal agarreen sun gaafii warra yeroo ammaa wal jaalateeti. Garuu yoom wal agarraa? Maaf akkas maddi kee maaf akkas goota bulcha. Kino eegala bulchoo. Haadha faatee waan isin jedhee saree koo saree ta'u isin jiru. Deemi saree ta'i saree naan hin jedhin. Saree ta'u isin jiru. No dhugaa osoo wal fuutanii dhugaadhaan hedduu namatti toltanii hedduu irraa gammadnallee rabbii waliif isin haa qoodu. Ameen ameen haadha faate. Andii bara maqoo samaafuu waa janajjanuu dhiisee bara. Koppiliin kirree godhaame uummata. Amma taaptaabiidhaan nama hundaa gadi Kaasaa mukaayinaa ka. Ofii waan baay'inaa nama 400 na bira jira taaptaabiidhaan ammoo anatu boodarra jira maali waa rakkoon garuu. Warri mana kiyyaa koppilii. Waa yuutuubii waraabbanne egaa ismaan taata waan fooloo tiiktookii waraabbattanii miti shakkalattanii taaf godhaa ka. Hawwii gaarii qabda garuu. Mister hawwii maali? Warri mana kiyyaa. Haadha faate ibsaan jaalallee ni qabamoo? Ka isaan beekamu iyyuu. Hin dubbatu. Shamarran illee hin guddanne jettiin inni illee hin guddanne jedha. Achuma dhumata ka isaa. Ijoo nuti mo'amuu malee mo'uun beennu. Nummoo sistamiinu. Maaf mala mangalle guys. Nani ye nanawa.
Jechuu hawwii gaarii namaaf qabda. Yaa warra wal jaalate hunda akka milkaa'an abdii qaba. Osoo milkaa'an illee soo akkasuma natti tola jechuudha. Ibsaa abbaa jaalalaa. Akka maqaa isaatii ibsaan waan ofii. Osoo akka maqaa isaa taate waa meeqatti tola jetteeti. Sola leenjii bira jirayyuu osoo ati dhufiniin dur. Gastii re'ee ture osoo ati asiin dhufiniin dur. Yoonii, Roomii, Siifaa. Awwee maaliif hin naqinnaan jedhare? Ees Sibira. yoomi naqiinsi jedhe. Siifan tamishii. Siifan kamii? Siifan wallaalte siifan ragaddu. Innaa maaliif hin naqinnaan jedhare lakki dhuguma gaafi natti ta'e. Naannoon beeku. Guys, amma isfi challenge guutaa jabaadha. Abaaboo 8 ibsaa afaan biraa mana nadhiisee Abaaboo saddeet guutaame. Gaarii namni afur namni Achiis asis guutaa. Ababaa guutaa guys. Namoon guys harkaan allee moon abboo maanni. Nama dhibba torba keessa. Namni lama abaaboo 8. Abaaboon qabdanii? Namni lama. Namni lama. Miskiina bakka hin qabani malee namni callisuun jirutu qabaatanii. Gaafii deebii. Afaan foqashti namni biraa fiinkii Mustafa. Soolan bira ree dhaqati Mustafa. Solo. Yaanaa kennitan soolee. Isini barame? Bani. Namni biraa nama lama abaaboo lama irratti tokko anaaf tokko soolanii. Lafaa guys. Garuu akkamii qaxxoo dadhabne Isin qubata. Sila ture yennaa abaaboo siin jennu tolaattan hundi keessa yoona guute sila. lamaan baay'ata ishee. Muuzi isaa meeqa akka? Solo. Eenyutu dura suuraa argeef keessan? Yaani suura isaatu iyyuu naa ergin jenneeni. Already waggaa dheeraadhaaf isa hordofaa ture. Suuraa namni wal gaafatu jira amma. Ani suura naa ergin. Ni jiree? Garuu ani Surumaa walitti hin argine isin? suura maal ittiin godhare sila qabeesseen beekamaa inni abboo ibsaati immoo gaafiin kenna. Annan qaba suura ishee nan qaban telegiraamii ishee jalaa fuudhe. Okay. Qara normaala wal agartanii mi? Mobaayila keessa. Mobaayila keessa. Viidiyoo koolii normaala waasaappi. Yaa. Yaa. Awwaal arginu. Tuni gaafii soolooti. No, soolo nama dhugaanimu gaafii soorattiiti dura. Mee gaafa dura normaala namni walitti bahu akka TikTok kanatti hin bareedu. Xiqqasho wayii jijjiraa. Akkamiin ilaalte bakka san? Ni rifatte moo shoktaate moo? Si akka Anatu deebisu. Omaa jijjiiraman qabu suura nuti ni dhala. Imoodha akkasuma jechuun kana hunda diifantii hin jiru. Jijjiirama ni qaba. Amma kun lama meeqa irra 24 jirraami yoo keessan dhufe 26 deebi'a. Namu akkas. Isuma dhugaa jechaadha. Sagaleen deemaa kan. Sooloo deebisneet. Ati jijjiiraman garree? Sooreen asirratti hin bareeddu ana. Keessatti baay'ee bareeddi. Maal akka yaadadheen beektaa isula. Kanarra ganama harkaasan. Wanti jiru ni jira. Sakamii. Har'a ganama. Guys, amma mooyatamaa jirra bara akka mooyatamne guys. Isa harkaamu. Harka koo fidaalee rabbii hojjaa keenya.
Isa harkaachuu maal jiru? Maaltu dhibe? Icciitii wayii walii himan. Citee wayii. Osoo ammaafati ta'een isa harkaa san jennaa jedhee inni illee dandafee. Isin gurgurre. Haadha baate? Amma waan Maal janaa hojii daftee fuutee ati? haadha baate? Waan janaa jiru qabda. Eessa janaa jiru jirtu? Ani moo Gara takka. Kimi gaafatti hin jimbooni. wallaa gara takkaa janaajanutti hin jiru. Garuma takkaa moo mammadumaa moo? Dhiisi kaa haqa nutti himi kijiba dhiisi. Wallaahi Wallaahi maal jechuudha moo? Mammaduma tokko janaa jirutti jirtu. yaa Isitu hin barbaanne kaa malee kasi jana jedhu kumaatama macheen. laa jechuun naan bas Hin barbaanne. amanuuti deekaa. Si amanuu baannee yaada isaa ta'eef. Nama maa kakattanaan jiranii. Okay. Eessa jirtu? Tunnuru adis tun fixatte tana faate haqa sinimtu dubbiin sitti akka biraati beeka bakkana godhatti. Haadha faadha yoo waan janaa jedhe duba tasfaa akkam qabdare ammaan tan amma. Tasfaa jechuun akkam. Duba yoo waan janaa jedhe jana janaan amata tokko fudhatti. Barittee muttee wanniidha. Oromoodhaa ka'ee. Maaf amata takka jana jana inshaallaan amata takka wanni jana januun maal inni inshaallaan boqqolloo facaasee moo dinnicha. Qotaa qotteellaa jana janaa tana. Qottee. Rabbi amata takka jana janu dhiiraani wallaahi amata takka jana janu. Ibsa amalli tokko dheeraadha maal jechuudha? Jaaladhus jibbus jiini shannaa gaya. Wal jaalannee wal fuunus addaan hafnus jiini shannaa gaya. Maaloo? Ji'a sadi yoo waliin haasofne jiini sadi ammoo jidduu maatii kiyyaa kaisaa porosoosii gidduu kiyyaa kaisaa jiru yoo ta'e bas jiini jaha anaa fi nama wal barannuuf gaya. Amata takka guutuu ciisee isaa waliin jana janu maalan inshaallah asirraan caffaru sammuu kiyya takkaaf firii ta'e maal. Gaalii sanaan booda immoo ta'e fakkeessaa isaatu hin beektu waggaa. Wallaahi billaan jana janu aan dhiiraa amata tokko. Okay, haadha faate amma gaafii irraa macarashaa gaafii kana laata hin kijibin haquma himi. Ati amma bara kanatti sa'aa kanatti jaalallee qabda moo hin qabdu? Gaaffii kana lamaan keessanuu deebisaa. Nuyi wanna baay'ee nu gaafattanii nu deebisa. Jaalallee qabdu moo hin qabdan? An amma siif himee bari ibsaan siif himee baraati wallaahi amantamoo naman. Ayyaba okay. Bas. Ibsaatu deebisi. Ibsaan deebise. Jaalallee qabdaa? Jaartiin qabaa moo jaalallee bira kutte? Wallaahi inti jibanni wallaahi rabbiin nagaha na olche na bulchinni qaba jedhe. Jedhe akkuma ishiin jette kan. Akuu maaltu fide kan bayyoo? Ati ishiin kakachiisu? Ana maa nan kakachiifne kakadhu ana nan kakachiifne kakadhu. Haya ati kakadhu ani san kadha. Wallaahi wattirlaa ilmoon qabu jee kakadhu. Fayyaa qabanni. Ani wallaahi waan ati nagaafatte hunda wallaahi dhugaa irra hundaa'e si hima. Wallaahi waan ati nagaafatte hunda. Wallaahi waan ati nagaafatte hunda. Wallaahi wattirlaahi ani ilmoon qabu jee kakadhu annan kadha. Ilmoo yoo qabaadde maal itti gaddaan ilmoo yoo qabaadde maal itti gadda wallaahi ilmoo yoo qabaadde ittiin gaddu sitti garuu atammoo jechuudha thank you faami koo. Laal waan nama si gaafate amma jaartiif jaalallee keessa waan nama si gaafate kakadhu himi. Malee ilmoo bira maaltu si geejjese ibsaa dhuguma jettime waa'ee ciikii qabdu malee ilmoo qabdu. Miliquu yaada bar miliquu yaada. Amma deebisi gaafii echabbaasaa. Akkuma gaafattu ibsaa deebisi. Gadi taa'ee deebisi an keessa. Jaalallee hin qabu. Kakad. Wallaahi. Jaalallee miti bar jaalallee osoo hin taane jaartis haa ta'u jaalallees haa ta'u sa'aatii ammaa kana qabdaa. Leeshinii keessa jirtaati. Yoo hin qabne taate wallaahi billaahi rabbi narra gala. Wallaahi jaartii qaban. Inooti wallaahi jaartii qaban bakka maal barbaadu? Isin garsiisuu danda'a bara. Nu garsiisi. Intaloo kadhoo wayii hadha foon irra waliin zooranii viidiyoo wayii argee foon ibiddarra kaayanii. Isiisanii. Yaa dubartoota lama. Dubartoota lamaan takka kunuun nyaattee iyyuu garaan qabdu. Tana baan taate. Tana sin garsiisa inuu gadi lakkifnee. Waa lafaata si garsiisa. Tanaatu akkana sababa godhaameeti. Tanaan akka kachiifteedha. No saniifi miti wallaahi jedhii kakadhuu siin jedhee bara.
كنا كنا وانا بدأ فوق جدا بس هو ما ده فهو يبدر كاني أجمع فوسهم بالجاتو في الرفيق يعني يصير ببناتني fuuldura ishee moo duuba ishee kun? هو بادره هو بادر اللي تقوم Tana bantaati. Lamaan isaanii keessaa ishee wayyaa diimaa uffattu moo ishee tokkodha ibsa? Ara تو يا ijoolleen دي مافا mana isaanii أو يا naaf كسر جالة شاي بسادة بر feeran. So lamaan isaanii jaarsiininis. كسر Wallahi hojii na nyaadhu haadha baate. Affeerraa na yaaman ishi mana isaaniitti. So na yaamanii yakka bira ingidaadha amma na jetti. Haadha baate Oromoon duuba akkasitti raa nama goyisuun beektu maal naatee naan jettan. ما تقرأي هذا Yaa. أوكي Haadha baate. Kun guys kuburan kuburata tolchin dhageettan ibsaanii kee kibur ingidaadha jedhe. Yakki bir ingida indaaw dhaabarraan daawwituma ibsaa gaafa iltiraa dhaquun ta'ee baramu biyyoota jira kabajaan. Maal jettu? Baay'ee warri Itoophiyaatii fi walakkaan diyaasporaadha. Akkuma jirtuun bar Itoophiyaa fi Tigireedha bar dhiinni jira. Akkamnaa Afaan Amaariffaa dhageessaa ibsa. Dubbattasi. nu yaa. Biruma ta'ee akka baangaalii garaa quuftee akkana godha gisee jarree afaan Amaariffaa dubbatu. Afaan Tigireedha. እናገራለሁ ድብን አርግቼ ነው የምናገረው አማርኛ። Esti haadha faatee faana xinnoo ishee nu haasa'ame ኦኬ Amaariffaa. ሀደ ፋጤ በአማርኛ ነው ዛሬ ጥያቄ። ሀደ ፋጤ አንቺ በትክክል ካይሮ ውስጥ ጓደኛ አለሽ ወይ የለም? هذا فاق ترى ما أعرف فانكو إيكايت ساسلاته አዎ Anka jedhu qoy አንተ ምናምን No, haadha faatee. An kan jedhuun Amaariffaan. አማርኛ inni guys makkam jedhama. Anka jedhu Amaariffaa. jadi ini belau jadi jambar ኦኬ እኔም ብለው ማለት ነው እሺ የካይሮ ጎደኛ እና የሌላ አገር ጎደኛ ልዩነት አለ እንዴ? አለ። አዎ ምን ልዩነት አለ? እንዴት በይ ካይሮ ያሉ ጎደኛ አንቺ ጋር አጠገብ ስላለ ምንም ችግር የለም። በፈለገ ሰዓት ልትገናኙ ትችላላችሁ። እሺ ለታፕታፕ ሌላ ሀገር ለታፕታፕ ማለት ነው። ኮፕሊንክ ምናምን ምን እንደ ለታፕታፕ ብቻ እንዲያስፈልገኛል እንዴ? ኦኬ አለፋት ተይ በቃ አሁን ችግር አለብሽ አንቺ። እስቲ ማልልኝ እኔ ቤት አንድ ወንድ ካይሮ ከመጣሁት በኋላ አንድ ወንድ መጥቶ አያውቅም በልና ማልልኝ። ማንም እኔ ቤት ከካይሮ ከመጣሁት እኔ ማንም ቤቴ መጥቶ አላውቅም ወንድ ወላሂ ለጫወታ ወይ ለምግብ ወይ ለእንትን ነው እንጂ ለሌላ ነገር ለሌላ ጉዳይ ማንም ወንድ ቤት ገብቼ አላውቅም። ገብርኤልን በይ እስቲ። ምን ገብርኤልን ምን ችግር አለው? ገብርኤልን አትይም? በስመ አብ akkatti afaan keessa mi'aawu dhugaa rabbi jedhaan haasaa. Arabaan ima kakatuuti diree Amaariffaan kakadhu jechuu baara. kakak oh ya Amaariffaan nu kakachisiisa yaa kakak kakuun Amaariffaa wallaahi lakkii kanan bira በአማርኛ ማልልኝ። አሁን እኔ የፈለኩትን ጥያቄ ማለት ነው መልስ አላገኘም። አንቺ ቤት ሰው መጥቷል ወይ አልመጣም? ወንድ ለምግብ ይሁን ለሌላ ነገር ይሁን መጣ ወይ አልመጣም? ነገርኩት እኮ መጣሁ። እኔ ጓደኞቹ ብዙ አለ፣ እንደ አስሊ፣ እንደ አብዱሴ፣ እንደ ኢሳቅ ዜኖ፣ እንደ ሙባረክ ብዙ አለ። ለምግብና ለእንትን ለዝግጁ ምናምን ካለ ይመጣሉ እኔ ቤት እንጂ ለሌላ ነገር አንድ ቀን ማንም ሰው አስገብቼ አላውቅም። ለብቻ ነው የሚመጡት? ብቻ ነው የምኖረው እኔ። ብቻ ነው የምኖረው? ለብቻ ነው በቡድን ነው የመጡት?
ዝግጁ ቀን አንድ ብቻ ነው እጠራለሁ። እኔ ምን ከአስበህ ከአንተ አይደለም ከዝግጁ የዝግጁ ቀን እንጂ ሌላ ቀን አልመጣው አያውቅም። አይመጡም። አንድ ቀን ከአደፋጤ ጀርባ የሆነ የወንድ ድምፅ አለ፣ አንድ ሰው ለብቻ የመጣ ሰው አለ ይባላል። እሱ ነገር እውነት ነው? ወላሂ የለም፣ ውሸት ነው አይደለም። አላውቅም። በተለይ ካይሮ ውስጥ ያሉ ጸጉር የሌለው ሰዎች ምንድን ነው? እኔ እኮ ከሀገሬ ከወጣሁ እኮ ከ10 ዓመት ከሌላ ሀገር ሰርቼ ከዛ እንደገና ደግሞ ካይሮ ነው መጣሁት እኮ። እኔ ለሰው ሀገር አዲስ አይደለም፣ ፍሬሽ አይደለም። ምን አስበክ ነው እንዴ? ኦኬ እኔ እኮ የአንቺ ቤት አንድ ሰው እንደዚህ አለ። ምን አለ? ዋኖፊ ኦሮሞዎች ይናገራሉ ብላ አረብ ታስገባለች። የሰው አሉባልታ እኔ መዳመጥ ጊዜ የለኝም። ይቅርታ አድርግልኝ። አማርኛ የሰው አሉባልታ ነው ይሄ። እስቲ አቶ ይብሳ የቀድሞ ጓደኛዋን በማጣቷ ምን ይሰማታል? እስቲ በአማርኛ ጠይቅልኝ። ኦኬ አቶ ሶሎ ምን እንዳለ ታውቃለሽ? የቀድሞ ጓደኛ በማጣትሽ ምን ተሰማሽ? ምን አይነት ሀዘን ውስጥ ነው ያለሽ? ንገሪ በአማርኛ። ምንም ሀዘን የለኝም። ቢኮዝ ጋዲሳ ከሄዳ ገመዳ ይመጣል። ለዛ ምንም ሀዘን ውስጥ አንድ ቀን ገብቼ አላውቅም። ፖለሳ ከሄደ በዳሳ ይመጣል። ምንም ችግር የለውም ነው ማለት። እንዳደንቅጭ ያለፋተ እንዳደንቅጭ አይደነገጥም። አለፋቴም ጥያቄ ካለብሽ በአማርኛ አቶ ይብሳን ጠይቂ። ተና ያደታ ዴቢሳ ራይሳ ፉሬ ጋፈዳን ጋፊ ሜያቲ ጋፊ ወይ ደሊ አማሪፋናን ይረት ተጨብሴ ጋፈዳ እሺ መጣ ጥያቄ መጣ። እሺ ኢብሳ ከአንተ ከልጅነት ከጀምሮ እስከ አሁን ከድንግላ ከተወሰደ ከሴት ወይ አይወሰድም? ወሰደ ወላሂ በይ ወላሂ አንድ ብቻ ነው እስካሁን። አልሐምዱሊላህ አንድ ማለት አልወሰድም ማለት ነው። እሱ ራሱ ሐላል ያ ሚስትህ ነው? የስ ሚስቴ ናት። ፈልጋነ ሰጠችው ወይስ አባብለህ ነው የወሰድክባት? ወይ ከአንተ ከአባብላ ወለ ከፈለገች ሰጣች? ከባብላ ከፈለገ ምን አመጣ? ሚስቴ ናት በቃ። በኒካ ረሱል ኒካ አለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኦኬ በአንድ ቀን አንተ ከተፈረሰ ወለ በሁለት ቀን? አንቺ ተፈርሷል? አንቺ ተፈርሷል? ወይ አለፋተ አንቺ ተፈርሷል አለ እንዴ ነው? እኔ ግራ ገባኝ። የአንቺ በስንት ቀን ነው የሚፈርሰው እንዴ? መጀመሪያ የኔ ጥያቄ ጨርስና ከዛም በኋላ የኔን ጠይቅ። ጥያቄሽን ከዚህ ይሄ ከፈረሰ ይሄ ከድንግል ምናምን ውስጥ አውጭ እስኪ። ለእኔ ጥሩ ይሆናል ብዬ አላስብም። ለምን እኔ እንደዛ አይነት ጥያቄ በጠይቅሽ ደስ እንደማይልሽ ያውቃለሁ። እሺ ለአንተ ጥሩ አይሆንም፣ ለእኔ ይሆናል እንዴ? ስለዚህ እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አይደለም። ተባክሽ ቢኮዝ ሚስትህ ናት ወሰድኩት አልክ አይደለም እንዴ? ለዛ በስንት ቀን ውስጥ ወሰደ? አንተ ከተወሰደ ደግሞ በሁለት ቀን፣ በአንድ ቀን፣ በሶስት ቀን፣ በስንት ቀን ነው የወሰድከው ነው ይብሳ? አንቺ በስንት ቀን ነው የመጀመሪያ? ምንድነው ቀን ያስፈልጋል ደግሞ? ቀን ያስፈልጋል እኮ። ምን ሆነክ እንዴ? ለሱም ቀን ያስፈልጋል? ምን ነው በእናትሽ ገሜ ኮገለቱ ኤናል ምን ሆነ ነው ቀን የሚያስፈልገው?
አባቴ ይሄ እኮ ይሄ ነገር እኮ ቀን ያስፈልጋል። ለዛ ነው ጠየቅኩት እኔ። በስንት ቀን ይሄ አንተ ከድንግላ ከፈረሰ በስንት ቀን? እንደገና ደግሞ አንተ የሚፈረሰው ድንግላ በአምስት ሰከንድ ነው እንጂ መጀመሪያ ነው ወይ? በአምስት ሰከንድ የሚያልቅ ነገር ነው። ሰከንድ 5 ሰከንድ የማይሞላ ይሄ እኮ የድመትና የእንትና የአይጥ ጫወታ ነው እንጂ ከአምስት አንቺ በስንት ቀን ነው የፈረሰው? ያንቺ ማለፋት ንገሪኝ። አንተ ልጅ ነበር ሰዓቱ ዳኢማ ቱርቴ በቃ እንትኔ ደ ፉረት ደቴ ብራሶ ኪደስ ያሰኮንድ ሸኪዘ እብሳዬ የዛሬ ስንት ዓመት ነው ታስታውሳለህ? የዛሬ 2016 አሁን ስንት ዓመቴ ነው? 2016 yes አቶ ጋሜ ቃም 27 ጀራት ቢት ጀንከኛ ሚት ስለአይናማ ያ ጉባው ጋር ቁጠሰሪት ድርቡማ ቁጠታ መቃረቲ ውሸት ኢብሳ ውሸት ነው ማለት ነው። አረፋት ተይዞበታል አልተያዘበትም። ገሲማ ሀሳያት ወጋ ቁጠሰሪት ዶቦለሰት የፍንጫኒ ሆነ ወጋ ጀሞ ወጋ ቁጠሰዲን ጀኒ 19 ነው። አቦ ነው ወጋ ቁጠሰ ወጋ ዲደሚ ቱርባ ሚት ያቲማ ያስ ወጋ ቁጠሰ ድሮ ጀተበር በረኩ ነው ማፍቁለጃ ተሚቴ ያ ራቀነስ ቁጠሰዲ ፍንጫኒ ሆነ መቱ ሱረ ከሰባሳ ፊ ድርቡማ ቁጠጭ ወጋ ሰደት ራይሪስ ስለዚህ 19 ነው። አንቺ አልተማርሽም እንዴ? ያ 19 ነው። አንቺ ደግሞ በ11 ምን አይነት ስራ ነው? አረፋቴ ያንቺ ድንግል በስንት ቀን ነው ተፈረሰው? እኔ አይፈረስም። ለምን ለምን አይፈረስም? ለምን ይፈረሳል? ምን ማለት ነው እንደዚህ? እኔ አለ ወይስ ፈርሷል ወይስ አለሽ ብለህ ነው መጠየቅ ያለብህ። ብሳ ፈርሷል እንደፈረሰ ያውቃለሁ። ለምን እጠይቃለሁ? እንደፈረሰ ያውቃለሁ። እራ ጥሩ እንደፈረሰ እንደማውቀው እኔ ልጅ እንዳላት ነው ግዲዳሞ አካውንት ቤታል ነው የሚያውቀው እኔ በአማርኛ አደፋቴ በይቅርታ በአማርኛ አከሚት ቤት አንቺ ሶሪ አማርፋን ጋፈው እኮ እንዴት አወቅ? እኔ ልጅ እንዳላት አውቃለሁ። የእሷን ፍራ ቤት አውቃለሁ ነው እኮ የምልሽ። ኦኬ እሺ። ፈርሷል። እንዳም ከአንድ በላይ 2 ፈርሷል። እኔ ኑሮ በብራበት ማን አውቃል? ከእኔ ውጪ እኔ ጉዳይ ማን አውቃል? አረፋቴ እስቲ ማልልኝ። እኔ ልጅ የለኝም ብልን ማልልኝ። ወንድ ነሽ። እኔ መጥቼ ኧረ እኔ ወንድ አይደለም ይቅርታ አድርጊ። እሺ ማልልኝ ነው እኮ የምልሽ። እኔ ወንድ አይደለም እኮ ሴት ነኝ። ለዛ እኮ አውቃለሁ። እኔ መጥቼ ትንሿን የኔ የምትለው ታውቃለሽ አይደለም? የኔን ጊፍት እኔ ወጥቼ እሰጣለሁ። አንቺ ከማልሽልኝ ምን ብዬ ልጅ የለኝም ብለሽ እኔ ወላሂ አይገባም። እንዴት ልጅ ያለኝ እንዴት እኔ አይገባም። ከባልና ከሚስት እኔ አይገባም። እንዴት ልጅ አለን? ከባልና ከሚስት አገባሽ እኮ አገባሽ። ምን እንደው ወላሂ አይገባም። ወላሂ ከዚህ በፊት አላገባሽም በጭራሽ። ወላሂ እናቴ ትሙት አይገባም። ነኝ አይገባም። ምንድን ነው አላገባሽም? አላገባም። ምንም ካልገባም ጀረከኝ ዱባራ ድብንቱ ጀረከኝ ዱባራ የላ ደቤ አረባቴ ነው ግን ቢያኑ ነው ሊሆን ተነሩም ተባለትን ቢያኸኒ ስለዚህ ማወሩ ጋር ጀረከኝ እሷ ነው መስማት ያለብህ። እሷ እኮ ወላሂ ምና ካሰዋ ለባልታ ነው እንጂ ማንም እንትን ተኛ ነገር ምንም አላውቅም። ከሰው አሉባልታ ይልቅ እሷ የምትልህን ነው መስማት ያለብህ።
Nama qabdii ujanii. Guys, double jara kanya maan qaxaanis kuma lama. Armaan kuma lama kami dabda. Dikoo jara kana ni qaxaana. Nama 700 taatanii as teessanii namni giiftii kennu hin jiru. Maali gosa kanaaf Gammee koo Kuma takka thank you. dhabdaniiti. manii ganiin kennitanii lamaan baay'atti kuma taate. Haadha faatee addaamcin. እኔ ማለት ነው በትክክል የአማርኛ ዘፈን ከዘፈች ልጅ እኔ ለአንቺ የማደርገው ነገር ራስን አውቃለሁ። Anillee giiftii sii kennaadha. Faatee sirba Amaariffaa tokko nuu sirbi. Anillee shaarkii tokko siifan kenna dhufee mana kee osumaa fitee. እንደዛ Kana dhabanii haa dhabanii indee. Ibsaa dhabsiif sirbaa. ኦኬ እሺ Matash lane bila, ulum nagar tila. Mata fikre lane bila, ulum nagar anchi ay baltembela. Mata wide. ስርበይ ድኩለም ባጆ ጀረኸን Hai, sibenu. Kaparian. ስርበይ ዳርባለውን Maqatlene bila. Aya, aneenyu da sirbi kun. Mexxash ለእኔ Anani kasare akkamitti sirbenu Hullu diyetaa. ነገር ጥላ ያ መጣች ለኔ ቢላ ሁሉ ነገር ጥላ ደሞላገኝ እሱን ዘፈን ዝፈንልኝ Eh? ደሞላገኝ እንደዛ ያለ ሰው ከዚች ምድር ላይ እንስክተማልቀው ምናመራ ብዬ An muuziqaa koo ka jaaladhuuf ka sirriitti qalbinnaa dhufee maxxaalanii biila. Oduu maxxanee bila ሁሉም ትቼ ማለት ነው Anchi አይበልጥም ብላ ሁሉም ነገር ትቻ ዱፍቴ አናፍ ጀቴ ስራዋ ሁንዱ ዋን ሁንዱ ናፍ እንጫዱ ጀቴ ምናምን አከጀቹ ሼ ሲገለ ስርቢ ኩን እንጅራ ስርቢ anaaf jedhee dhufe wanni kamuyyuu isiin aan caalu jedhee. Ante ka minim ka eegabaan mehee zafan. ይሄ ዘፈን ሰምቼ አላውቅም እኔ ታዋቂ ዘፈን ዝፈን Koomenti jedha warri dhageeffatu ni barreessa bara abinaat eenyuta dansi gaa'is sirrasan agurf አብነት አጎናፈር yaa. አንቺ ታዋቂ ዘፈን ሌላ ዘፈን ዝፈን እስቲ ይሄን አይደለም ይሄንም ደግሞ መጫብለለ ቢላ ብለ የቴዲ አፍሮን አታውቂም ዋኖፊ Deebboo sirba biraa Osoo dhaga'ilee nan dagadhagin raasaalloom. Ashaaga daawwan sarbamma ashaaga daawwan simpiliidha hin dandeessa. Solomaan ta'e. ሶሎ ደጋ Akkuma kiyya ifa harkaan tuqennillee. Sirba inni yaadadhaa waa'ee. በይ በእናትሽ Bayi bannaati ishee ati kaati beektu malee yoo sirbine hin ta'u akkam bayi bannaati ishee maalni bayi bannaati ishee dha. አስብበት Itti yaadu dhiismee ittiin dubbatii yeroo tokko. Sirba tokko barka wannoo jedhu san. Gizee allaal fiqriyyee sin jedhatamu na jala wayyee jetta ishee bareechiftee. ኦኬ አሁን Osoo dhanaa dhufu. ጥሩ ነው Koo gurbaa aksepti godhii deemi. ጥሩ ነው እንደዛ ከሆነ በቃ ፍቅርዬ Koyee. ወየ ወየ Yenee. ወየ Yenee wit. ወየ Yenee kulaaleet. ወየ Yenee bodlooshin. ወየ Yenee yemaata inqilf. ወየ Innumuu. Maxxaa wayii qir. ማለቱ መጣ Wallaa dhugamaan akkasii barreen dhufte moo hin haftaa? እንደገና እስቲ አረፋቴ Negeen anyammoo yettaani haadha faatee. Ayyoo maxxaa wayii qiratte. Ati mee naasirbi ingiliffaan naasirbi ati. ኦኬ ና እንግሊፋ ነኝ ከመላው ዋኖ ፊ ሲዩ when I see you love you come on I miss you ay فكريا والله مين خسر ነገር ሲል ይጋ Isaan qaba. Agusiyyuu kalaas lamaan tana bichaadha tana bichaan qofa dhagaye. ati sirba kamaloo baby Siniidha. kajan san beektu
akkaatiyuu sirba jedha. Erga guyyaa baay'ee tureera. Egaa Iddoo ati jirutti waan dhalate hunda sittanii guyyaa wal argine sin jechaara. Sirbi kun akkana kan jedhu miti ibsa. akka ajaa'ibatti. Okay. Ingiliffa naannoo keessaniitis akkasi soora illee akka ingiliffa naannoo isaaniitis hiitte akka ingiliffa ganda No, isaanii. no, directly intini hiikni isaa akkasi. Amma fiqiriyyee na jalaa jeeti. Fiqiriyyee Wayyee. የኔ ዓለም Wayyee. እኔ ናፍቃለሁ አንገናኝ ሞይ Fiqiriyye. ወየ ወየ Yenaane. ወየ Ine ante anfikkihallo innigaanyal woy. ወዮ ኻይሮነሺ ወዮ ኻይሮነሺ ወዮ ኻይሮነሺ Inni eessa jira? Inni jiru jedhin ati silaa dhafaate. አትስ ወዮ አይብሮ ፐነሽ ጀት Maal biyya inni jiru tan afaan maal ni. ኒዘርላንድ Awurooppaa hin caalisiiti. Wayyoo Awurooppaa ni fedhi. Hantem ka Europanak, inem ka Kairono, mata way fikring. የሁና ደግሞ ነው በውሃም ቢሆንም በጣሊያን ቢሆንም በካይሮም ቢሆንም በካይሮ መንገድ ተዘግቷል። በካይሮ መንገድ ተዘግቷል። በካይሮ ተዘግቷል። በሊቢያ ነሺ Bishaan na ofu deema dhageeffadhaa qofa sirriitti. Achumatti akkaaf tuufibe. Karaa irratti akkaaf tuufa lama. والله نجفت والله Sirba ajaa'ibaati. በስ Gaayis hundi keessa maal dhaabtaan hin goone si lammaatti eessanii hin laatu. kuma dhibba lama teessanii taaptaap yoo goone maal abdiin teessan tun ummata Nama 700 kuma tataa'anii. dhibba keenya bari lammatti Kana birallee akkasuma dhugaa dhabbii baay'een isaanii garuu maan godhan bakka zanaan irratti dhuta'anii fataa. mataa ajaa'iba isaati Akka. nuti gaaffisinii gaafannee isaan sin bohaarsaa nu bohaarsaa jiru sin ciistanii nu laaltu kolfitu ciistanii Kana booda agarsiisa. qixaatiidhaan. Akkana Yaa. deemee namaaf oolu akka teephiidha. Maa? Akkas ta'e bareedayyuu. Abbaan push godhee adabbiin isinii laatee nu laattuu isaa dabamnaaf. yaa Yallaash taap godha. harka dhukkubee wallaahi galatu warra harka isa dhukkee Garaana lukkubee foonaa qabna gubbaa kanarra hundi kasan asirra na taap godha warroonni jirtan las Taap godhe godhaa guys, sooreen akka na biran tarree taap godha jabaadha. Akkanatti sooreen akka na biran tarree. Sooreen akka na biran tarree. mana qorki keessa wantinidha yoo taap Suuraa dhiiraa nan gootan. galcha. Sooreen akka na biran tarree hordoftoonni koo jabaadha. Kuma lama ni gallaa bara. Anaaf ibsaa bichaa bira osoo taap gootanii kuma sadi taap gootanii. Kuma sadi. wallaahi kun sirriitti Hundi keessan si'a sadii bicha taataa godhame. Ana bira nama sila isin kuma 500 meeqa taana jechuudha 5,000 taana. Bara nama 500 nyaataatanii as keessatti bara biitis ishee. Kuma lama gallu jabaadha. kuma lama galchaa deemati kuma lama Jabaadha kuma lama taaphaa kuma lama. Oollee irraa kana booda jechuudha. Akkuma jammareen taap godhaa hundi keessan. Mana kiirri akkuma jalqabee Wallahi ijoolleen mana ibsaa bichaa. Quba keessan irraan kaasiina. Qabdan akka jammaree yoo taap gootan. Hai. Akkaawuntiin akkana warningi nama kenna bara akkaawuntiin namaa ni du'a yoo taap hin goone. yaa taap godha dhugatti jiran akkaawuntii innaamoo Takkaadha. Gadi hin ta'in takka. hafuura jalan maasina bakka. Yesus jabaadha hundi keessan. Hundi keessan taap godha. Akka jammareen taap godha. Eeyyawaa kun akkanatti taap Gogozochi godha. akkas godhu. Lafa. Nu bira kuttee Thank lafa you. haadha. Ijoolleen Maalidha? sooreedhaa akka isin hin dhaqqabde. Ijoolleen sooreedhaa isin dhaqqabde. Ijoolleen sooreedhaa akka isin hin dhaqqabde. Bonaa rakko. Warra mana kiyyaa ijoolleen sooree akka isin Soodii keessan boquu ishee ol qabaa naan godhina. ijoolleen sooreedhaa isin dhaqqabuu hin qabdu gaayis. Bira kun nama Ibsa laalaanii anaaf ibsa ol biratti madaala. Garuu namni saba Ijoolleen jiruus baay'ee. sooreedhaa akka isin hin dhaqqabne. Nice. Bira kutuu qabna, bira darbuu qabna. Neefar nu dhaqqabuu hin qaban. 900 fi 600 jiru. ara taap godhaadhaa jiran maal gaafriin tun sirriitti taap godhaa Waan kaasina illee. Jabaadhaan nu jala dhufan. Taaptaa biitti mata qaqqabuu ni qabna. Ijoolli qixxee ishii deemuu qabna, ishii qoqorati. Qoqor. Nice. Nice. Hedduu nu bira 400 Birbirsaa ta'in.
Taaptaap godhaa push godhaa. Haadha faaxeen sirriitti nu bira darbuun qabdu. Barraan taate. Namni haasawaa namaa fadaa barmaan bakka taa'u. Chaalenjiin mos bitaa. Paappaamiin keessanii yoo dabilii ta'a gaafa qoy sabboontuu kuma abanu abanu. Kunoo abaaboo qopheeffadhaa amma abaaboo lafaatiin guutaa isaan bira nama baay'ee. Abaaboo abbaa Abaaboo kudhanii. Abaaboo kudhanii amma gadhiisaa. Amma gadhiisaa qabdu taa'an daddafaa. Birbirsu hundi keessan. Ababaan kudhan namni garaagaraa baay'ina keessan irraa Amma yoo laannee bakka boodannuma daqiiqichi daddafaa. Bobboliin mana qoranii tokko boo. gama gamana abaaboo kudhan gaa'is. Ishee bombodiina tokko immoo abaaboo ishee kana. Abaaboo ishee kana guutuu geera. Push godhaa joo. Gaa'is namni tokko guutuu dandeessanii bar. Urjii eekoo thank you. Thank you urjii. Bareeddu. Namni tokko guutuu dandeessanii. Taaptaap godhaatii adabbii nuti 2000dha. Ara gaa'is guutuu dandeessanii jabaadha dhumate. 2000 sinii adabamnaa jechuudha. 2. Yalla okay. Asti push godhaa. Nu birarree waan guutuu miti. Sirriitti taaptaap godha warri kan isaan Push godhaa. taaptaap godha. Taaptaapi qofaanuu 2000 ni kenye. Taaptaapi qofaan ammoo filatu. Deema ishee lamaan deema. Gaa'is. Baay'inaaf miti baay'ee utuu miciraan qabaattanii akkanuma tuttuquudha. Ofiisaa fiigan. Dabiliidha. Yaa akkasitti mire. Taaptaap godha. Margisanii taaptaabiidhaan 2000 ni galla jabaa. Taaptaabiidhaan 2000 galu ammasaa. Taaptaabiidhaan 2000 haa gallu. Wal jalaa gadaadha ajaa'ibaa isaan kan ta'u ta'a. Taaptaabiidhaan 2000 haa gallu 2000. Warri mana kiyyaa Taaptaabiidhaan 2000 gaa'is. Warri mana kiyyaa marraa sadii yoo taaptaap gootan galatooma wallaahi hanga ammaa taaptaabiidhaan bakka kana geessa. Kooppilinkiidhaaf taaptaap godha. Kooppilinkiin jalatti mul'atu bar. Taaptaabiidhaan ijoollee sooree bira caaltan. Ijoollee taaptaap godha. Kooppilinkiin koonatti mul'atu agammaa. Itti rooristaati faaxee taaptaabiidhaan isii caallettee argitanii dhageessanii. Jarree aayiskiriimii walii bitte moo maaliin? Ani biskuutii nyaataa jira. Aayiskiriimii. Askiriimii naa darbamee nyaatutti hin jira. 500 akkanatti tokko hin darbitanii. Askiriimii. Ara taaptaabiidhaan ni galla. Akka iyyaatutti taaptaabiidhaan ni galla wallaahi. Taaptaabiidhaan yoo hin galle waan taaptaabiidhaan 2000 yoo hin galin asiifachi. Taaptaap godhaa meesti qaqqabdanii. Taaptaap godhaa. Deemu wanni saalaa. Nafaati faata isiniif wallifne wallaahi. Reewwa. Askiriim. Ahmad. Ara taaptaabiin deeqan dhumate kun jecha taaptaabii yoo gootan kun namni gallaa bara. Warreen koo maal? Sin ukkube? Gargaaraa warra taap gochaa jiranii. Askiriim. Yaa nyaata godhi jedhee. Kuma lamaan galan. Of eeggadhaa. 2000 gallu bara mallee asirratti illee. 300 namni tokko 300. Maaleessa. Olleerraa! Yes! Laffaatiin tasoo gola fabaatu isin mararu. Maal jechuu amma kun? Meekan keenyi yaa kuma galtanii jirtanii garuu jabaadha. Isti amma immoo fooyyessaame. Bakka nan deema jaala kan. Oolmaa gaarii iddoo illee isin jaalladhaa isin kabajaa wallaahi rabbi walii isin hadiisu. Rabbi warra Baay'ee hadhugaa isin haa godhu. Badiin biraa zar. Akkasuma abshir haadha faaxeetillee rabbiin si haa milkeessu. Rabbi yoo barana jaalallee hin qabne jaalallee qabaattee baatii 5 keessatti wal jaalatanii daftanii warra wal fuudhu rabbi si haa godhu. Mi'aa jireenya sireedhaa kana akka nama agarteen beekni fakkeessini rakkoo fi haala hamaa gagaama jiruu baqaattuu mi'aa bakka siree kana afaan si qabee siin taa'u jira malee akka jaalatteen ta'e nan beekaa.
dhadhamtee jirtallee kijibini qara dunia boroo akhiraa kijibun hin barbaachisu mi'aa bakka sirriidhaa tanallee rabbi irra deebisee si agarsiisu wallaahi ta haraamatiin talaa rabbi si agarsiisu haadha faate wallaahi hedduu takka natti dhagahama maaliif jennaani ani wanin kadhu yaa rabbii kiyya nama dhabsiisu taaftu waan san hin garsiisini gartee akkam dubbii haadha faate kana jechuudha namni akka maleetti sogoo waan akka malee arge irraa baarageetti dheessuu danda'a tarii ishiin gartisantu akka maleedhaa isaa wallee yaa rabbii kiyya خمئة سكر رندبرسين ها أكا حلوات مشبكة خيشيتو يا ربي يا رفعت نافس خلني قالت لنا مشبكة مالني مشبكة يتم بيتو وسا كان سويتي لا بيتو مشبكة دريتي غرغره ميرو باي باي مياونا كيسا دربي دما ولندا باي يا اوكي galatoomii atillee ulfaatuun nama daa'ima ofii kan keeti bichaa galatuu miti daa'ima kan kee fidee asirra gangalachiisu rabbi si haa godhubsaa hin. Amiin. Jaartii hin qabayyattaa jaartiin tanteetu waa qamboo taate waa qomsaaxinii taate waan inni isiin hin galu as hin baatu sima bichatu asirra uttaala ilmoon arginu jaartiin arginu rakkanni. Rabbi san waa argisiisu. Amiin. Uy. Akkasi jabaadhash. Bye. Bye. Ice cream sila hunda fan kaya te. Ciao, bye, both and Kuna Bada. Ummato gamma. Uscita la sera di guardo udema. Grazie malfada. Walid deebina. Wadoro bi walid deebina. Khairal kan gari. Khairal guyyaa gari. Bye. Yaada qabdani. Galatoo maashi. Rooni giftii nu kan tanis taap gotan sun taasan.